الشمال كفوني كم جبتني كبجمتوتا في جالتمتوتا شاينا لا يانتا سلا جديد ترجمتني نجان كوبا كجت سناكا كابو بقى جراتني بقى جمتني يوني أكتر سنين جتشون جالتا إيجاكا هرّا سبرايزين تاي سنين جدا وبوليتين كوتوكو وان تاي كأكار جالس تنكر سبرايزين أبوتي جت ميشاري لما سنين جتشون جالتا فيديو كان لايك شير كوتشين دقتنا وروني channel لا يانتو سلاتي فارتا تنوغارتا سبسكرايب قدوماتي كنيتا يجون غمان مان أفيرا كودا هدو تكون سنجالتا سنكبجا إيجاكا كان والما إلى الله إني سؤالي نمني سؤالي نمني أيانتو هردفتو تكيسا إنيو هردفتوني سنمو إنيو كان جد إفاني فتن عدا سني باسا يجودا دورا ميشاكي كان هندا بعدين سني تركيسيس أني إنما قومكما نمرة وانا كان إيجني جتون China la ture anuga meeqan anu jedha Romaanii hiriyoonni keessa dhufaniitu wanta gaarii yaada gaarii naa kennan danuun ni jiru kan immoo ittis fayyadamne jira waatu jettu jedhus danuutu jira jechuudha. Egaa isaan keessa obboleettiin kun tokko akkamiin akka dhufte boodan isinitti hima amma kanuma meeshatan deeme jechuudha. Egaa akka argaa jirtan kuni maashinii bunaatidha. By the way, machine one bunat rawan dubbadun qabodun kenna politikotin dubbatini machine one haga ibba jahanjira sinittani ma haga ibba jahanjira machine biya keessa garu machine amma fakkeenyaaf nama tokko gaafatanii taatanii meeshaan bunaa meeqan bitamu gaasin jiran machine xiqqoo gaafatanii ibba jahanjira sinin jechuu danda'a. Biyyi murteessadha meeshaan murteessadha akkuma gati isa meeshaan isaa qaali murteessadha biyyi keessaa mee murteessadha fakkeenyaaf maashinii kana yeroo wayii bituu deemen jechuudhaani dhibba jaanaan jennaan narrifadha inumaayyuu argeen beeku bootaa baay'ee murteessaa ta'edha mee maashinii keessa mee kaasiin jedheen gatii meequmaan gurgurtallee hin jenneen kaasii jennaan ishiin birooniin jalaatuun xaayennaan keessaa baate. Yeroo baay'ee birrii laaltanii isinii jechuuf kan akka gorsaa ittiin dubbachaa yeroo baay'ee viidiyoo kiyya keessaa gorsan dhabu waan ta'eef birrii laaltanii waan hin taanetti hin deemina tokko biyya filadhaa biyya maashinotaa jechuudha yeroo dheeraa qabaachuuf elektirooniksiin dirqama biyyi warshaan isaa murteessadha. Kana warshaan immoo isaa immoo gaafa murteessaa ta'e gatiin isaallee akkasumas ni jedha haga kana waggaan dubbadhe kara meeshaa kana obboleettiin kun meeshaa bunaatii fi sahaaniiwwan jechuudha kan ishiin sapiraayiziin goote akka argaa jirtanii kanaadha. Biyyi isaallee kun argaa jirtu sinitti mul'atu ta'e kunuuti meeshaa chaayinaati miti kan ishiin meeshaa bakka kennaadha meeshaa ismaartidha jechuudha obboleettiin kun kan naa kennite. Obboleettiin kun umarratti waan dubbadhuun qaba obboleettiin kun maalan godheeti kan ishiin ana sapiraayiziin godhuu deemte kana kennaa kana naa kennite maalan godheeti. Kan jedhus walumaan ilaalla erguyyuun naqinaa isiniin jedha ergaa kana laaltanii meeshaan kun akka wanni hin jenne jedhee bilooniin baay'izawwee garagara gurgurama ani garuu viidiyoon na tursiisedheen bilooniitti galchee akka immoo isin addisii ta'uu isaa waraqata laaltan jechuudha. Kana bilooniin isaa kophaatti dura shigiin isaa anatu baneetan gaafa laalu jechuudha baneetan. Biloonii kanatti galchee achiin booda keessatti deebisee kunuutii waraqata isaa guutuu wajjiniin jechuudha. Kan argisiisaa. Egaa meeshaa hojjetan biloonii isaallee eeggadhaa sababiin isaa biloonii malee faayidaa tokkollee hin qabu. Waan obboleettiin naaf kennite jechuudha. Egaa erguyyuu hin naqina. Anuma kana turtii godha obboleettii kana maaliin godheef haga kana mara kan kennaa kana akka xanaatee hin kan jedhu obboleettiin kun hordoftuu kootii kan jedhu eessas kan jedhu walumaan jechuudha kan ilaallu. Egaa kunuuti halluun isaatu baay'ee bareedaa kan ta'edha isiniin jedha kanaadha kennaa obboleettiin kunaa kennite. Kana wajjiniin isin jedha hedduu itti gammade miti meeshaalee kanaa miti kennaan namaa waan xiqqoodhaa hoo ta'e kennaan kabajaa qaba kun immoo meeshaa guddaadha meeshaa baay'ee jaalatamaa ta'edha. Hedduu tokko jaaladhee hedduu tokko gammadee halluu isaa akka argaa jirtanii baay'ee bareeda kophaa isaatitti illee qadaadni kan argisiisa qadaadni isaallee gaafa dhiyeessitan akkamiin akka bareedu
laaladha. Isin jechuu jaaladha. Egaa yeroo baay'ee namni yaada qabu waan itti fayyadame sanii akka kennaa itti ilaala. Obboleettiin kuni homaa godheetii miti, meeshaan biraa hojjisiifatteetii miti, waan adda addaa yookaan waan adda ta'e kenneefi miti. Obboleettiin kuni diinga sanarratti bilbiltee nama Itaayyaati. Maatiin ishii muluunuu Itaayyaa jiraatu. Nama Itaayyaati obboleettiin kun. Obboleettiin kun meeshaan biratti xalabatteetii miti, waan tokko ishii godheetii miti, gorsa wayitiif karaa koo dhufte. Gorsa san afaan Amaariffaa dubbatti, afaan Oromoo darbee haadhan erganaa sababa meeshaatiin haadhan gaafa arguun akka isaan Oromoo ta'anii beekee jechuudha. Ijoolleen micoon fakkeenyaaf Addis Ababatti guddatte afaan Oromiffaan dandeessu. Maatiin uyyuu afaan haati akka Oromoo ta'anii too isaan garuu asima Itaayyaa jechuudha. Itaayyatti namuma jiraate achumatti turanii jiraatanidha. Amman bareechuudha. Erga kennaan kun naa dhufee hin bare. Garuu intalli kuni chaayinaaluma kiyya akka nama beekutti hordofuu irraa kan ka'e bilbila koo qabatte gorsaa kara koo dhufte. Afaan Amaariffaa dubbatti nagaadhaan tokkichaan alatti afaan Oromoo hin danda'u naan jettu obboleettiin kun. Afaan Oromoo hin danda'u akkam jirtan kabajamtoota keenya oggaa jettu qofan danda'a. Afaan lama afaan sadii waan deebisee afaan Oromoo itti. Garuu maatiin Oromoodha guddina bootaa ishiitidha jechuudha. Intalli kun waa tokko naan mari'atte. Waan nama ajaa'ibu keessa waan san ani akkuma nama kamuu ijoolleen danuun daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 haga sa'a tokkollee yeroo hin jedhee hojjechaa wajjin haasa'u jira. Waan tokko naan mari'achuudha keessan jechuudha. Obboleettiin kun waan nama ajaa'ibu naan mari'atte waan naan mari'atte san rabbis na gargaaree akkana naan jedheeni isuma ulataa godhattee anii fi si ammaa chaddaan baanu gaafan biyya galeellee nan dhufa sibira darbeen karaa Itaayyaa deema ani garuu manas bitadhee tanan Addis Ababatti yookaan Finfinneetti qabaachuman jiraadhasi jettee meeshaa kana sapiraayizii na godhe. Waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha. Kana qofaa miti obboleettiin tokko Ameerikaa kan jirtu yeroo hunda qaxxitaa bilbilaan tanaan durallee dubbadheen ture afaan Oromoo darbitee dubbatti. Garuu Oromoodha. Iddoo guddinaati ishiillee Finfinneetti guddatte jireenyi ishii Finfinneedha. Daanti ishiillee Finfinnuma jira jechuudha. Dhiyoo kan daa'ima furatte malee kana Finfinnee. Dawwaltee na jajjabeessiti galgala dawwaltee na jajjabeessiti waan akkanaati irratti illee hojjedhu baay'ee itti bohaaraa jirra baay'ee akkana ta'aa jirra jettee maaliif qaxxitaa namaa bilbiluun iyyuu kennaa guddaadha Ameerikaa irraa iyyuu jechuudha. Kanaafuu baay'een dinqisiifadhe dhufteetumaan waawwanaan mari'atte kennaa kana fakkaatu kennaa gatii qaalii ta'e wanta gatii isaa ol ka'aa ta'e dhugaan isin jedhaanii ani beeku. Kanan godheef jedhee waan yaadu qabu guyyaa guutuu mariidhaaf waan mari'achuuf ijoolleen danuun kana koo dhufaniitu na haasofsiisu. Ani homaa miti baqa isaayyuu waaqan galateeffadha. Sababbiin isaa yaa Waaqayyo na gargaarte akkan obboleewwan koo yaadan waan akkanaa dogootanii akkan jedhu kan na taasiste ati galatoomi. Anarraa miti sirraa ta'e jedheta waaqa koo galateeffadhaa jechuudha. Ani kennaa miti jechuudha. Sanuu akka kennaatti tan ofirratti hunuunsiffachaadha. Kennaan kun naa kennamee dhiisatti. Dhugaan isin jedha. Ani hedduu tokko jecha hin qabu jechan ishiidhaan hin qabu. Karaa kanaan akkanatti dhufteetoo ana sapiraayizii laman ta'e tokkoffaa ittuu fayyadamtee yaada dhuftee naan mari'atte san ittuu fayyadamu anaaf waan guddaa tokko yeroo baay'ee ijoolleen itti fayyadamanii gizee dhufan baay'ee tokko gammada. Kan inni bichaan gahaa miti galatoomi jechuun koo qofti gahaa miti jettee obboleettiin kun kana kennaa kana lamaan ani yaanneeyyu. Kana yaadu miti maalan godheefis wannan godheef tokkollee hin qabu. Kana na badhaaste obboleettiin koo isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ani hin beeku isin immoo maal akka jettan hin beeku maal akka barreessitaniif hin beeku. Obboleettii kanaan isiniin jechuu jaaladhaa. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtanitti nagaanaa ta'a. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti isinis immoo yaada keessan. Ayyaanis dhufaatoo jira akkasumas immoo maatillee firallee hiriyootallee warri immoo sapiraayizii godhuu barbaadanii sooratan ta'e bilbila keenya nu dubbisuu dandeessan ijoolleen baay'ee ammallee bilbila na gaafachaa jirtu bilbilli yeroo hundaayyuu barraa'ee jira gadi xiqqoo siqaatii viidiyoowwan kiyya baay'ee irratti argattu isin jechuu jaaladha. Hedduu tokkoon isin jaaladha isin kabajaa nagaanaa ta'a.